Fidi me waan qabdu. Maalin qaba maalin fida? Fidiidhaam tuun si keessan buusi. Dhiirri tokko fuudhuudhaaf qabeenya qabaachuu qaba. Qabeenya qabaachuu qaba. Boroon isheen mana ga'u mudhiin ishee immoo amma na geessu. Gina immoo ana fuudhuudhaaf ulaagaalee kanneen qabaachuu qabda. Bataafannoo irraa hoon buuftanii osoo waaqayyoon ta'e seexanni fuudhee qoraa. Viidiyoo sobaati soba akka ta'e dubbadde. Injedhina argee soba jettanii garuu sobaa miti. Namni guddaan dogongora irraan barataa malee deebisee soba irratti hin daruu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deemnee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa akkuma baratame viidiyoo itti bohaaraa irraa barannu kana qofaa miti. Viidiyoon torbaan kana miidiyaa hawaasaa irratti namoota hedduu haasofsiises hin jira haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib godhaa. Hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessaa gara viidiyootti. Kotu abbaku. Maanni waan natti laatte maanni? Fidi me waan qabdu. Maalin qaba maalin fida? Fidiidhaam tuun si keessan buusi. Oo kaatti qabbaneeffadhu. Amma waan tokko dubbatteennan ija keessa itti balleessaa deemi iddoo kanaati. Tole. Nagesi, mana tu nagesi je ni. Najura pun maale, sakam. Isa kana. Mare ma dubbi si kata si dubbi si mana tu mana nagesi. Mana tu nama nagat tu nagesi na. Nagat ani jamam malar gate saya ranjit tadi. Jamam malar. Tapha bareedaa nama bashannansiisu viidiyoon itti aanu garaagarummaa Oromoo duriitiif Oromoo ammaa jedha. Maalirraa ka'e akkas jechuu danda'e haa ilaallume. Garaagarummaa Oromoo duriitiif Oromoo ammaa. Oromoon durii gaafa si jaalatu lafa sii kan sangaa sii kan qotiyyoo lafa xaafii sii kan Oromoon ammaa garuu si jaalate eessa jirta? Kootuun dhugnaa siin jedha. Amma namni wayii baay'ee na jaalata na dinqisiifata sooshaal miidiyaa kanarratti kootuun aan jedhe dhaqe boolee birrii 20 qaba baasiidhaan an deema. Dhugaatii birrii 55 birrii takka hin qabu mani kiisha birrii 20 qaba. Oromoo yeroo wal jaalattan jaalalli keessa rakkina waliif baasuuf rakkina walii dabarsuuf haa ta'u malee dhugaatii irratti akkamiin wal jaalata Oromoo? Dhugaatii boru ta'u irratti ta'u gun Oromoo dhugaatii irratti wal hin jaalatin ta'u bas gaabel lakki. Garaagarummaa Oromoo duriitiif Oromoo ammaa jedhee waan hedduu akkanatti dubbatee jira akkanatti wal dorgomsiisee jira. Nama jaalannu tokkoof yeroo waa kenninu jechuudha. Waan isa miidhu osoo hin ta'in waan isa fayyadu kennuufii qabna. Dhiirri tokko fuudhuudhaaf qabeenya qabaachuu qaba. Qabeenya qabaachuu qaba. Milkiin har'a eenyu faana jira? Saalihaa. Saaliyaa. Dhiirri tokko haadha manaa argachuudhaaf ulaagaa akkamii guuttachuu qaba? Yaa'u haala jireenyaa irratti hundaa'ee wantoota jireenyaaf barbaachisan hunda isaa guuttachuun dirqama isaati. Jechuun jireenyaaf wanti barbaachisu maal fa'a? Fakkeenyaaf mana jira. Mana qabaachuu qaba? Dirqama qabaachuu qaba. Kan biraa manni? Kan biraa wantoota ittiin socho'u jiraachuuf immoo dirqama maallaqa barbaachisa. Maallaqa? Yoo sana hin qabaanne Yoo sana hin qabaanne akkamitti nam tokko ofirratti dabaltee jiraattaati. Dhiirri tokko fuudhuudhaaf qabeenya qabaachuu qaba. Qabeenya qabaachuu qaba. Galatoomii. Dhiirri tokko fuudhuudhaaf dirqama qabeenya qabaachuu qaba. Waan kanniin qabaachuu qaba jettee akkanatti dubbattee jirti. Warri dhiiraa hoo mee maal jedhan haa ilaallu. Boroon isheen mana ga'u mudhiin ishee immoo amma na geessu. Milkiin irratti Toomii faana jira. Toomii ulaagaanati shamarranni kana gara booddeetti ana faana ta'uu qabu. Haadha manaa kutaati jettee yaaddu ulaagaa akkamiidha kan isheen guutuu qabdu? Ani namni haadha manaa naaf ta'a jedhee gara fuulduraatti yaadu yookiin ulaagaadha jedhee gochisuuf keessaa tokko nama mana jireenyaa qabu, lammata nama makiinaa manaa qabu, sadaffaa irratti immoo bakka nama galiinsa ji'aanii yoo xinnaate birrii miliyoona 2 ta'uu qabu. What? Miliyoona 2? Galii miliyoona 2? Galii miliyoona 2. Suuta dhiqaa. Qaamaan immoo bakka nama boroon isheen mana ga'u mudhiin ishee immoo amma na geessu.
Okay, boroon ishee baay'ee guddaa ta'uu qaba. Boroon ishee baay'ee guddaa. Mudhiin ishee immoo waan amma nageessa jechuudha. Yoo ta'e yoo argan. Okay, ulaagaa amma kana kan guutanii keessaan si dubbisuu danda'u jecha. No keessaan na dubbisuu danda'u. Ulaagaan isinitti cimeera shamarran. Galatoomaa biroo. Viidiyoo lamaan kanneen ilaaltanii jirtanii waan isaan jedhan ulaagaa isaan kaayan hundi keessanuu dhageettanii jirtu. Dhiiraa fi dubartoonni mee isin yaada keessan maal akka jettan koomentii jalatti yaada keessan barreessaa. Irra caalaa koomentii akkanaatitu baay'ata. Haadha faatee si fuudha warra jedhu baay'ata. Welcome rakkoon qaba obboleessa kiyya wayititti yookaan ammoo abbaa kiyya wayititti deebineerumoo na fuudhuuf yaaduu kan isaniif galatoomaa. Gin ammoo ana fuudhuudhaaf ulaagaalee kanneen qabaachuu qabda. Tokkoffaadha. Jaarsa anaa olii ta'uu qabda. Hagatti tana na caaluu qabda qumatiidhaan. Lammaffaadha. Self confidence waan jedhamu qabaachuu qabda. Ufiin baatee ufiin galu badaaf mishaa ufii kan keetti beeku jette ollaa irraa guuruu dhabu. Xibsii mana namaatiin shiroo mana kan keetti tuffachuu dhabu jechuudha. Waan akkasii qabaachuu qabda. Qabeenya sin barbaachisu yookaan mallaqa qabaachuu sin barbaachisu ana waliin jiraachuudhaaf jechuudha. Anuu siif qabeenya atuu naaf qabeenya. Tasadaffaati. Dhiira na horatu ta'uu qabda. Na horatu yoo jedhu yaadaan. Gochaan waa hundaan jechuudha. Dhiira mana keessan na horatu ta'uu qabdaa jechuudha. Ta'arfaffaati dhiira abbaa kiyya kabaju, ardaa kiyya kabaju, maatii kiyya aalii kiyya kabaju ta'uu qabdaa jechuudha. Kana hin qabdu taanaan izzaa'u habiibii sakkaaramii ta'uu hin qabdu. Kanaafuu dhiirri ulaagaalee kana guuttu gaafattee fuudhuu dandeetta karaan banaadha. Viidiyoon itti aanu viidiyoo torbaan kana namoota hedduu haasofsiisee viidiyoo lataati sooshaal miidiyaa kana irratti jechuudha. Bataafannoo irraa hoon buuftanii osoo waaqayyoon ta'e seexanni fuudhee qoraa waaqni saalli isaa dhiiraa akkuma keessan horaa naan galle dubbiin keessan gadi buusee ol baasee waaqayyoon suuraa argee eenyutu suuraa kaase ergaa Yesuus barsiise hiikni isaa sharafamee dhiiga isaatiin nu bite qaamni isaa garafamee waaqni kayyoo diinatiin takaalamee kufama kan boru firdiif eegan namaan itti tufama waaqni waaqummaan isaa Yahuudotaan nyaatama kan nama baatu isaa waaqni kirriin baatama Yesuus ufiifuu nama hin baatinaa mormatti ergamaa Israa'eliif hin galinaa ormatti yaa abbaa kiyya jedhee Yesuus waaqan gaafanne aangoo rabbiirraa fuudheen du'aa lafaan kaafanne waaqni silaa maatiidha hin cufatanii hulaa gaafa hafuuri rafu ilmatu eegaa bula sadi baay'isuu tokko deebi'ee tokko ta'a firaakshiiniin herreegaa dhuma keessan gaaga'a. Abbaaf ilmi wal keessaa gooftummaa walii hirti eega cubbuu laayixanii haati hoo'eessa jirti. Waaqni sadii wal keessaa mana tokko galanii waaqni dhalcheen dhalatu keessan ilmoo dhalanii soba balleessuuf malee anjibba labsaan jiru dhugaan hadhaa'uu malaa liqimsaa kaayaa tiru dhiifama sin gaafadhuu qabaa waanan balleesse walaloon tiyya kunoo gara xumuraa geesse. Viidiyoo kana irratti deebii gahaa ta'e kennee jira. Lataan viidiyoo kanaan wal qabate waan hedduutu dubbatamaa jira. Viidiyoon kun kiyyaa miti. An viidiyoo kana hin hojjanne amantiin kan dhuunfaati. Amantii hin jijjiiranne jijjiirachuudhaafis fedhii hin qabu jedhee dubbatee jira. Kana qofaa miti namoonni tokko ammoo maqaa na balleessuudhaaf viidiyoo akkanaa kana narratti hojjetan jedhee deebii quubsaa ta'e kenneera. Nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Ani obboleessa keessan Lataa Qana'iiti. Gidduu kana as tiktookii gubbaatti sagalee koo fakkeessanii viidiyoo waggaa 3 dura mata duree kan biraa irratti hojjedherraa kutanii footooshooppii tolchuudhaan akkan waan amantaa koo jijjiirradheetti yookaan amantaa kiyya irratti gaaffii kaasetti fakkeessanii walaloo hojjetanii waanti facaasan ana akka hin taane isinitti himuun barbaada. Ani walaloo akkasii viidiyoo akkasiis hin hojjenne. Amantaa kiyya sin jijjiirranne jijjiirrachuufis yaadan qabu naaf galee ittiin fayyeen jiraachaa jira. Namoonni muraasni kana hojjetan ta'e jedhanii walfalmii amantii nu gidduutti kaasuudhaaf anarratti immoo jibban mallee geggeessuudhaaf warra karoorfatan akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Amantaan kan dhuunfaa keenyaa, Oromummaan kan walitti qabnu. Ani Islaamas, Kiristaanas, Waaqeffataas, nama amantaa hin qabnes kan Oromoo ta'e hunda walqixxeettan jaalladha, walqixxeettan kabaja. Guyyaa tokko amantaa namaadhaan nama qoodee nama ilaaleen beeku. Kana hundumti keessan iyyuu ragaa naaf baatu jedheen amana. Namoota muraasa dubbii barbaacha sobaan waan namni hin jedhiin jedhanii facaasanirraa of eeggadha. Waan akkasii gaafa dhageessan eenyutu jedhee yoom jedhee eessatti jedhee jedhaa gaafadha. Akka argitanitti fudhatina. Galatooma.
Kanaafuu viidiyoon kun viidiyoo isaatii miti amantis akka hin jijjiiranne maqaa balleessuuf namni akka viidiyoo kana irratti hojjete deebii gahaa ta'e kennee jira. Kana qofaa miti waa'ee kanaan wal qabsiisanii viidiyoo kanaan wal qabsiisanii piraankii godhanii jiru. Haa ilaallu. Yooya ammallee yooya piraankiin isanii dhufe dhiyaadha isanii jedha piraankii isanii dhufe. Let's do it. Hello. Hello. Obbolata. Okay, be safe. Thank you. Bye bye. Hello. Hello obbolata. Yeah. Maqaa gooftaa Kiristootiin hawaraanamu. Afuuree akkasii sun hawaraanamu. Waraane waggaatu. Ameen jedhi ka. Afuurri sun hawaraanamuuti. Waraane maqaa Yesus Kiristoos. Kan viidiyoo akkasii hojjechiisan. Hawaraanamu waraaname. Ameen jedhi waraaname. Adda baasii obboleessa koo jiraatti. Lammeessa jedhama. Lammeessa kam? Lammeessa dirriba. Anan beektu. Eessa jiraatta? As California jiraadha. Viidiyoo kan kee tokko arge baay'een gadde. Waraane afuurri sun yaa waraanama. Akka obboleessa koo afuurri akkasiin irra hin jiru viidiyoo sobaati. Soba akka ta'e dubbadde. Hin jedhina arge soba jettanii garuu sobaa miti. Waan ati hojjattee hin jirre tokko hin hojjattee ta'uu siin jedhan hagam akka ulfaatu tilmaamuu dandeenya. Namoonni tokko tokko aaranii bilbila isaanii cufanii waan hedduu hojjatu. Inni garuu tasgabbaahee deebisaafii jira. Haa xumurrume. Namni guddaan dogongora irraan barataa malee deebisee soba irratti hin daruu. No. Ilaa. Nama na dhaga'iika. Maal taate obboleessa koo na dhaga'iisittani maal na dhaga'u? Viidiyoo shaappii jechaa jirta bare soba irratti soba dabalta. Akkasitti hafuura keessa sitti mee akkani sobate? Wara. Waaqa kadhattee agartee akka kun sobate? Anarraa sitti maan jira bara akkamittani? Anis Ameerikaa jira bare na sobuu yaaltan namo viyuu yoo barbaadde obboleessa koo viyuu rakkoon qabu si hubanna garuu soba irratti sobdaruu nam guddarran eegamu. Namin kofalchiisu afuur bada kan waraan ameen jedhu waraan waggaa'uti. Afuura sobaan namarratti nama si kakaasisu oduun soba jedhee sitti maa jiru dhugaadha kan sirratti kakaasisu afuura akkasii sirraa waraanee anu sitti maan jira bar biyya Ameerikaa keessa jiraatta AI artificial intelligence akka namni AI afaan Oromoo hojjechuu hin danda'u AI afaan Oromoo hojjechuu hin danda'u waggaa'uti jennaan diddee Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen irratti yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii sabiskiraayib hin godhin. Sabiskiraayib godhaa hundi keessanuu laayikii godhaa. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarra hangasitti yeroo gaarii.